السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركفونه ورتوتتي يقاق على جرتو حرا وني سنغاتي سوكان سنبرسيسو جوالي كيسا ني هو ني حلقا اكسماني دابتا يچار اسما سي وانت توكو توكو لالتاني سيم جدي دابتا هو انسر رحمة تلاجا كيسا سنغالتان اسنغوسي ساجتو ايرو توكو توكو نموني غري جوالا كيسا يرو تلاجا فا كيسا ركو وانت كنا مالي اكسما فول جدا واداولو سنغول هما كمينو سركيس ركو نسا مالي اسن ارغسيسا كوتانا فاندرا اوكي بلينكي اسو غارا برمساس اندبرسني يا المان رومو قالي مالي فولي نافتن نمني كيسان سبني كيسان ها غدتو ما فولي هين غدفني مال كان سبب برايو لالتن فولو لايك شيري هند اكت قبوني ارغتن غارو نمني رومو ولي نافتني ما ولي نافتني فولو لايك شير غچو هندغتنا فكينياف نما كوما torbaatama diidema soddoma afurtama shantamatu hillaaltaniituma baatanii laayikiin gootanii sheeriin gootanii fooloon gootanii piliis waliin naafina sabni keessan kamiyyuu haa guddatu follow gochuu isiniin follow like share gochuu indagatina isiniin jedha subscribe indagatina naaf ilmaan oromoo qaqqaali inaaf haadhiisaa wal guddisaa wal jajjabeessaa wal guddisaa isiniin jedha amma kallatti maan gara barumsaa isin dabarsuudhaaf barumsis kuno wanti tokko gadi isinii hin buusu jechuudha kanuma isin waan takka keessaan qabne jechuudha galarii keessaas delete gootanii asuma shaashaa screen asirratti argaa jirtan kanneen hunda keessaallee delete gootanii jechuudha inni garuu achi guutuma akkasumatti ta'a rakkoo wanta kana maali waan jedhuufi wanti akka gaafa isin jawala haraa bitattaniiti wanti isin download gootan jechuudha gara googliitiin jechuudha google irratti wanti isin delete gootan play store ata google wanti isin gadi buufattan jechuudha aappiin kamiyyuu delete ta'u kan hoggaa kana kan hoggaa lama kan hoggaa shanii hundi ni jira jechuudha isatu ho isa of durattis akkan deebine godha akkasuma fuul godha jawaalli keessan guutame isin harka hallagaa jechuudha akkatti qulqulleeffattan isin argisiisa jechuudha obboleeyyan kiyya kottana fanata gara sana isin dabarsuudhaaf play store keessan keessa seenaa play store keessa yeroo takka kilik godha bakka profaayilii gubbaarraa kan ni argitan jedhee yaada bakka antiyyatti qabe kana jechuudha isiis yeroo takka kilik gootanii amma bakka imeeliin keessan jiru jalatti gadi buutanii jechuudha manage apps and device ka jettu kanarra okay gootanii amma gubbaarrattis ni argitanii manage bakka jettu tanarratti okay gootanii ammas haala kanattiin yoonnoo isinii fide jechuudha isii tana jechuudha installed bakka jettu bakka namatiyyatti qabu kana jechuudha ni argitanii isii tana yeroo takka kilik gootanii ammas gadi buutanii asii gadi jechuudha installed kan gubbaarraa lamatu isinii dhufa kan jalaa kana not installed bakka jettu kana jechuudha isii kan lammaffaa irratti jirtu kana jechuudha isii tana yeroo takka kilik itti gootanii amkitan jedhee yaada waan bara meeqa wanta akka google banadhe irratti install godhe yookiin gadi buuse hundi ani garuu shaashaa gara sanaan delete godheera hundumaa jechuudha inni garuu delete hin goone asitti guutamee ta'a jechuudha akkuma argitan kana jechuudha ni argitan jedhee yaada amma kunniin hin jiru achirra achi duuba screen jawala keessan irratti olaaltan hin jiru delete ta'ee jira inni garuu achi delete ta'a asitti dhufee walitti qabata jawalli keessan ni hoo ani hallaga maal jedha fuul jedha kanatu isin rakkise isinis as keessa dhuftanii as keessan delete godhachuu ni dandeessani akkamitti delete goona hojjettan fakkeenyaaf sanduuqa duwwaa kanatti right gootan jechuudha fakkeenyaaf akkanumatti akkoo barbaadan jechuudha kuno haala kana jechuudha irraa delete gootan egaa gootanii hoo eessaan delete gootanii kuno bakka delete gubbaarratti wanti x mallattoo delete dha irra jirti bakka xiyyatti qabe kana yeroo takka click gootanii kuno remove amma delete era isin hundallee haala kanattiin ofirraa haquu ni dandeessanii jechuudha furmaata